Harka fuunee daawwattoota keenya kun kan daawwachaa jirtan qophii Dr. Gogoleedha. Ani keessummeessituun teessanii seenaa Jinjimoon jedha. Har'a keessummaa guddaa qabadhee isin dhiyaatee jira. Ana hojis kana jiru artistii beekamaa kan yeroo xiqqeenirraa dhageeffachaa guddannee hawwiidhaan laaluuf kan turre karaa fagoorraa dhufeen wajji argame obbo Kadir Said jedhama. Baga dhuftee sin jedha. Magaana eedees jedha illeen. Yaa karaa fagoo ammas waaqni ta'eetiin misoota irraa si dhufteettee karaa fagoon dhufteettee biyya kana akkam jaallattee duramee san si gaafadhee jira. Chicaagoo kana bareedaadha. Lafa dheertuu taa'eeti muuviitti daawwachaan ture dur naannoo Afrikaa yeroon ture jechaadha. Chicaagoon bareedaadha lakkii Chicaagoon namatti tola. Garba galaanaatti wajjii walitti hidhaadha walitti dhiyaataadha. Lagarra jirti magaalaan sidha magaalaa bareedduudha nama gammachiifti jechuun danda'a. Kanammaa jannata addunyaa jenna. Mee obbo Kadir otoo baay'ee si naasofsiisine anis hin beeka seenaa hangis xiqqoo dubbisee jira. Mee daawwattoota keenyaaf maafi xiqqoo nuun ibsine mee nutti himi. Ati eenyu Kadir Said? Dhugaadha ati na beekta ta'a gaan immoo wallisaan akka harree adiiti halaalaa mul'ata. Namni hedduun na beeka ani immoo naman beeku ta'a. Sagaleedhaan na beeku. Kadir Said wallisaa Oromooti. Wallisaa Oromooti xiqqeenya kootirraa kaasee nama walleedhaati wallemaan as ga'e jechaadha ani wallisaatuma nama as ga'e. Maaltu jalqaba maaltu walaloo sirbatti si oofee jedhe akkamitti jalqabde wallisuu maaltu si kakaasee jedhe. Sirba kanatti kan na kakaase ani sirba aadaatiin sirbaa ture beektaa? Sirba aadaatiin sirbaa ture baadiyyaa keessa yeroon jiru jechaadha. Sirba aadaa kana utumaan sirbuutiin magaalaa seene. Achiin booda gaa muuziqaa wajjin sirba itti fufee jechuudha. Xiqqeenyumarraan sirba jaaladha. Magaalatti eegaan galee booda ammoo muuziqaa waliin sirboota kaaseetaa hamma 11 moo akkana sirbeera. Kana eegaan magaalatti seenee jechuudha. San dura ammoo baadiyyaa keessatti sirboota aadaa looniin tiisaa ture, ooyiruun qotaa ture, dubaraaf dardara gandaa wajjin sirbaan ture. Yeroo lafa qonnu yeroo bishingaa tumnu kana irratti bobbahee ture baadiyyaa gaafaan jiru. Achiin booda ammoo eegaan magaalaa galee booda sirbumarraan jira jechaadha. Dalagaan koo sirbuma ani wallisaa Oromooti. Mee kaasetta 11 jechuun baay'eedha. Baadiyyaattiin sirbaa ture jette. Naannoo keessan sanii namni walitti bahee sirbamoo akkamitti gaafa jalqabaa kana baandiitu jira timokoolee isin qabe moo maaltu sirba jalqabaa isin? Baadiyyaa keessa aadaadhaatu jira jechuun namni baadiyyaa kun aadaa qaba. Hawaasni kamuu aadaa qaba. Baadiyyaa namni jiru kunis dargaggoo fi shamarran waan sirbanitu jira. Sirba adda addaa kan aadaadha. Kan durirraa Oromoo durirraa as ga'e jechaadha. Durii dur manguddoon dur waan sirbanitu jira. Hellee taphata dubri dardarii ni dhiichisa. Hellee maa jira. Ragadaa jira. Shaggooyyii adda addaatu jira. Kana ijoollee gandaati wajjin irratti shaakalaati kan as geenye jechaadha. Akkamitti mana muuziqaa ni dhaqxe moo akka isi yaamani moo akkamitti mana muuziqaa kaasetta jalqabaa kan akkamitti baaste? Kaasetta jalqabaa yeroo tokko bakka aruuzaa tokkotti jechuun mana cidhaatti Alii Shabbooti wajjin hangafa keenya sirbituu Oromoo guddaadha. Alii lamaan maqaa dheeraa qabu beeki. Alii Birraa, Alii Shabboo. Alii Shabboo ti waliin mana bakka cidhaa tokkotti wal argine akkasitti sirba Alii Birraa tokkoon sirbe yeroo sana. Sirba Alii Birraa bakka cidhaa sanitti. Sana dura sirbeen beeku. Akkasitti ati rakkee sirbuu ni dandeessaa wallisaa ta'uu dandeessaa naan jedhee. Naka kaase Ali Shabboon akkasumatti isaa wajjiniin shaakalaa guyyaa sanarraa eegale kaasetta adda addaarra Ali Shabboo waliin sadarkaa amma jiru kanarra jira jechaadha. Naannoo dirreetti kun? Dirree Dawaatti. Dirree Dawaatti. Kaasetta achumatti baaftee moo Finfinnee dhaquu qabdaa turte? Kaasenni achumatti mana reediyoo Hararitti bakka itti saansurri godhamu. Sana booda immoo dirree Dawaa konyaa dirree Dawaa keessatti nama sakatta'uutu jira wallee kana akkasitti sanuma keessatti as dabarree jechaadha. Sirba san kan hin beekne hin jiru. Sirbaan hin sirbine hin jiru bakka baay'eedhaan. Sirbi kan kee jalqabaa maal ture?
Naati deebitee xiqqoollee sirba abaaboo tanarraa naa faarsitu uummata keessumoo keenyaaf. Sirbi kan koo kan jalqabaa sirba aadaa ture. Abaaboon walakkeessa 1991tti bara chaartarrii uumame sana abaaboon kan sirbame. Barriin qopheesses bara sanii barri bees bara sanii. Sirbi kiyya sirbiin tokkoffaa uummanni ittiin na beeku. Gararasiya magalle loko nano mamari kotu gamako jalalti tumfala ajaiba kabdi sumana fakati taninarke hundi wawal garan jenne dangash wala garre hamdi leiman wala garre hamdi. Sirba kanaan eegalame. Jalqaba kanaan eegalame. Achiin booda gaa sirboota adda addaa kaasii adda shimbiraa ayyaan tuufaa oduu dharaa dhugoomsitee na agarsiisu booddee teefaa farshoo hanfatanii machaa'uufaa obboleessa kooyaa garaa gudeefaa uffata daaree dheebodhee agabeefaa deemneeti abaa'otti dhufne jechaadha gaa. Abaa'otti yeroo dhufnu yeroo sun yeroo chaartaraasi waan takkaa argineen beeynee as bahe barasan. Sana dura ga afaan muqawweetiin oluu gannu yaasaa ture egaa jechuu habashaan gabroonfataan habashaadha. Mootummaan gaa jechuuf hin jee uummanni keenya wanni kun waan kiyyaam jennee wanni itti maxxannee itti jaalalaan hojjannu hin jiru. Wanni gammachuu hin daleenu hin jiru. Gabroonfataanis akkuma nama gabroome tokko itti jiraachisutti akkasumatti waliin jiraachaa turre 91 waan haaraa tokko as bahee waan nama gammachiisu. 91 adda bilisummaa Oromootu dhufe. Bilisummaa waan jaansan santuu yeroo san gurra namaarrattis ijaafis waa babarreessuu irrattis qubee afaan Oromoodhaa san dura yoonii fi sirratti argansee ajjeesan. Oromiyaa jecha yoo sirratti dhagansee ajjeesan. Sigaleem kanaaf barasa waan haaraa tokko taas dhufe achirratti gaa ABO'n eega dhufe ABO'n qabsaa'onni bosona turan dhaabni kun eega uummata Oromootti ol bahee booda ABO sirbuun barasan dhufte. ABO azala falmata ABO yaa faji falmata ABO fabo ibsa khara wala bumaduga mulisa bilisuma haka kallacha Oromoo taasi kofa wala bumati yatin nadaka gabruma fi midda jarrato kofture iddaan fonkolichite darbuuf gama qile didda gabrummaatiif qabsoon si biqile dhiiga goototaatiin lalisee si tole duskan Oromoota fonkolcha gabrummaa kulkataa Oromiyaa xumuraa dhimamaa ibsaa karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa kallacha Oromoota si qofaa walabummaa tiyyattiin nadaqaa. Yeroo san jechaadha yeroo san sirbi kun sirbame hammammaatti gammachuun sirbaa jira. Inni beeka ani xiqqoodha yeroo sirbi kun dhagahu hin beeka. Sirbi suni qaama keenyaan tokko ta'ee yeroo san akkuma ta'etti nuti xiqqoodha ABO'n nuti ABO turre. No ABO jechuun dhaabaa osoo hin ta'in nuufi waraana nuti waraana ABO turre ABO jaalanna. Adda bilisummaa hawwii keenya ture xiqqoo taane jechuudha. So isin immoo ija banaateen yeroo san magaalaa keessa karaa naannoo dirra jirte yeroo san illee moo Finfinnee ol dhufte yeroo kana. Hin dhufne ani daddariin ture ani.